So how should we respond? Jakamitti deebii kennuu danda'uu qabna. Ka dura self defense ofirraa ittisuu barbaachisa. Silaa shorar keessa naan jedhani wanni hin saalfannu jiru amma booda ummata keenya hidhachiisuu qabna ummata daangarraa. Mas ani namni ilmi namaa sabaaf lammiin biyya sanii hundi wal jaalattee akka jiraattu barbaada. Garuu xiqqaa guddaan ka'ee Oromoo qummuuxaa qunculaa itti tufaa jiraachuu hin danda'u. Oromoon ofirraa dha'uu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf nama keenya abbaan ta'e waan ta'e isin haa jiru. Nama keenya hidhachiisa. Namni keenya yoo hidhate qawwee cabxu yoo hidhate ofirraa dhorka. Dhaqaa gaafadhaa waraanaaf dhiiree ummanni keenya qawwee duduutuudhaan rasaasa takka takka walii hireetiin hanga ammaa ofirraa ittisaa jira jechuudha. Nama keenya qawwee yoo daballeef nama keenya rasaasa yoo daballeef wanni dhiisati tana liyyuu poolisii tana dhiisaati makkalaakayaan sunuu yoo itti dhufe ofirraa dhorkuu danda'a. Keessattuu ummanni keenya ka gammoojjii fi loltuudha. Umri isaa guutuu ummata ofirraa lolaa ture waan ta'eef ofirraa dhorkuu danda'a jechuudha. Ka duraa wannummaan qaanfannu hin jiru. Firrilleen alagaalleen beekuu danda'uu qaba. Sabaaf sablammoonni naannoo keenya jiran beekuu danda'uu qaban. Nu dhooyinaan ofirraa dhooyina. Kana baqqaatti himuu danda'uu qabdan jechuudha. Sabni fedhe abbaan fedhe yoo taate daangaa namaa hin dhayine nama hin dhayine nama hin dhooyine nutti dhufnaan garuu harka wayyaanee ta'anii yoo nutti dhufan ka duubaan ta'u mataa sanillee dha'uu danda'uu qabna harka nutti hin ta'u sanillee irraa muruu danda'uu qabna jechuudha. Kana ummata keenya amma danda'ameen karaa hundaan ummata keenya hidhachiisuuf jabeessuudha barbaachisa.